Bakka amma gabbuuf deemnaa gara konkolaataa ofirraa deemaa jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا سنجايبات تيك توك warning غير conspiracy future in the life called harmony. والله العظيم called harmony your health. ناولي الرجل ها قالتهم تيك توك انه يادو كده كور اللي لايف اورومون لا نمنا فان اورومو دبدوبت ور تيك توك وان جدي ارغي ورنينغي ور هبنا اول وان قراجرو فيا كده الا كانوا لا future in the life called harm your health. Okay. Garu is it? ثاني تو نجي سما سما كنا ور لايف ديما سرا غرامنا قرر سنفيت إنجنة عملا نوجا دبوف ديما جرام مفرا غير لفات التجورة بقرآن توكسني كرار رشيف سا ويا ممرا مالي سنفك كاتقولوا قرآن كمان سيران كرو هي سنفك كاتمو كأدا بنتاني كم دوغا سجله كي خنا كم إيداني حقيقة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. أستغفر أنا مستهل أنا شيء قلتني قالوا أنا كزانجا لا من جد أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التجيل الله أكبر الله أكبر يا ما شاء الله صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. نمني قرآن كم قمت سايمو بالرأى قمني كيرو كم بالرأى كتوفينان قرآن ربي قم تفسي نمني قمني قرآن كيس سنجره أكمل أنيت رسول الله أنا كيس مال تلقاه شراريتي راموتي سيسان توتا كانت تلقاه جتو قرآن نبانا وامبروت بكابو أيجو كنا كبابتي مالي في برجوكو تكيس بشان كنا إنان كبابو كل نسوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما قالت إدون جرو مقالة الأين جبل حفيد ينقبا تريجورا ترتي جبل حفيد ينقبا كم نتوم الرجرا ورون ناس جراتو كي نارجتني كمان دفع جرات يو جراتين دفينا أبو أجر روان تيف جورا هدو نانون كن قرافي ألفاتا وان تيف قرب أوتي تديما جرا يو دندام مو مقالة كيست إدو جرو سني في مني ولا كولا جروتا كان أفوان نور دفع ترتليف قالتو ما ألفاتا ترتي غاري يرو غاري كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tokko safuu saba keenyaa cabsina. Lama akka afaan keenya seeraan barreessuu wallaallee amma fakkeenyaaf gaafa sooshaal miidiyaa kanarratti jechuun toora hawaasummaa kanarratti baay'inaan itti fayyadamnu
baay'een keenya sirreessinee hin barru. Rakkoon keenya maalidha? Rakkoon dhaloota amma jiru waa baruun barbaadu. Yoo amma fakkeenyaaf waan kana sirreessii asitti rakkootu jira. Rakkoon kun bakka kanatti sirrachuu qaba. Afaan keenya seeraan qubeeffamuu qaba. Itti dhalannee of baruu qabna. Of argachuu qabna jettee gaafati kaastu hin dhaga'u waan akkasii. Maaliif waa baruurra yookiin bilooksi godhee iddoo biraa deemuu filata. Waan afaan isaa seeraan baruun barbaadu. Kanaaf ani gama kootiin namoota baay'eetullee amma naannoo 300 wayiitu asirra jira. Hundi keessan gara barsiisaa keenyaa dhuftanii waan itti qaanoftan qaanii jalaa baatanii afaan keessan seeraan qubeessitanii afaan keessan seeraan dubbattanii seeraan itti dhimma baatanii gara fuulduraatti gara ogbarruutti gaafa dhuftan kitaabolee barreessuuf gaafa dhuftanii yookiin immoo feesbuukii ma yoo qabaattan yookiin karaa tiiktookii kana waan bakka konfiidensii guddaatiin barreera. Baay'ee jijjiirameera gama afaan Oromootiin jechuudha. Barreessuurraa qabee hanga fakkeenyaaf erga guyyaa tireeningii kana fudhachuuti qabne yookiin leenjii kana leenjii jalqabneeti toora feesbuuk irratti waan baay'ee barreessaan ture. Baay'ees fooyya'eera, baay'ees jijjiirameera. Garamumaan barsiisan keenya guddaa galatooma wanti kun itti nufuu qabaa jechuun barbaada. Ulfaadhu galatoome taariku. Hayyee ustaaz Tolaa Dinqaa kan jedhu sana gaaddisaadha sana seensisi. Ijoollee TikTokii hin qabne fide. As jira kunoo barasuma taa'u jira la achi as. Anillee yoo carraa argadhe Profeesar Fedhasaa waan gaafachuu barbaadu qaba. Yoo carraa argadhe na hima. Hayyee raafi gani harkatti abshir. Tola. Baga. Akka dhaga'amu na mirkaneessa. Gaaddisaa Margaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii. Barataa yuunivarsiitii Hawaasaati. Jarri bakka jira bakka dhufan utuu isin ibsanii gaarii ture. Amma Zamzamii Saudi Arabiyaa keessa Qaatariin jirti garuu bakka dhufte ni manne Zamzamii. Bakka adda addaa irraati namoonni dhufan kuni. Okay, akka biyya Arabaa jirtu dubbatte malee Qaatarirra akka ta'e hin dubbanne. Obboleessi keenya Abdataa Bakar immoo Keeniyaa irraati. Abdurrahmaan Dubaay irraadha. Iddoo adda addaa irra akka ta'anis asumaan quba akka qabaattaniif jedheen. Yoo bakka adda addaa ta'anii. Hayyee galatomaadha. Hayyee tola dinquudha itti of ibsi maqaa keetii fi dhalataa. Maqaan koo Gaaddisaa Margaati. Sorry dhagaamaa jiraami? Dhagaama. Maqaan kan koo Gaaddisaadha. Asumaan galataa yookaan immoo akinoloojimentii keessa Tolaa Dinquun galchee darba egaa toora tiiktookii kana wajjin guyyaa irraa wal baree wanta ta'eef isarraa ergifadheen ittiin seenaa jira. Baga nagaan dhuftanii guyyaa eebba keenyaatti isiniin jechuun barbaada asumaani. Utuun gabaabseedhuma isa barsiisaan fa'aa jedhan gochuudhaaf ani barataa yuunivarsiitii waggaa 6ffaadha magaalaa Hawaasaa irra jira. Asuma gabaabsee gara walaloo kootti tun darbee natti tola. Akka sirriitti mirkana naaf taasisa. Itti ofitti dhageenya. Hayyee. Bagan maraadhe jedha. Mata duree walaloo koo. Abooniin fadha walaloo kanaa kanatti. Suurmiira keen qaajja'ee ilqalbiin koo wareeraa. Laga yaada koo waraabeen qalbii koo siif areeraa. Ajaja dhiiga keessa naan hin dorrobe jecha lakkuu. Erga siinsi shakkanii anas si'iif na yakkuu. Haqa koo yaa dhugaa. Inni tokko si barbaachaaf tulluu fi muka yaaba. Kaan immoo firii bunaa argachuudhaaf kan boqqolloo dhaaba. Waan hin facaasiin haamuudhaaf gabaa dharaa daldalaa. Sanyii gurraacha facaasee firii adii galfachuuf abbalaa. Inni kaan tiifuu kee coree kuusee qodaa isaatti tiksaa. Inni tokko immoo dhufee al tokkoon dhiitee jigsa. Sagaleen leencaa dhokatee qooda isaa waraabessi aadaa. Adurreedhaan taa'ee jedhee sareen hantuuta qabuuf gaada. Bakka fardi jiru wallaalee amma harreetu kooraa baata.
tokko qotee galchinaan kan biraatu golaa nyaata. Inni tokko ofii nyaatee ka'ee san nyaatiin afaan yoo haxaa'u ganni humna namaa buusee maqaan bonaa yoo hadhaa'u inni hojjete dafqasaa dhabee innattu yoo milkaa'u jiidhaan afaan qabannaa yoo geeraru mukti gogaa ka'ii dhaggeeffadhu mee eessa jirtaa yaa dhugaa. Bara bofti nama hiddee lootuutu nama kajeela. Xurreen dhugaa dhokattee daandiin sobaa qajeela. Kan dhalterraa hari'ee sangaatu waatii arraaba. Abbaa murtii ta'uudhaaf yakkamaan sanqiyyaaba. Sobni sammuu raatessee beekaatu taa'ee mugaa. Kottuu nuuf dammaqsimee eessa jirtaa yaa dhugaa. Maraatu miilla ta'ee miilli mataarratti muudame. Addunyaan kanaan alaa maraatummaadha jedhame. Kanatti waliigaluun hirmiidha jedheen kakadhe. Addunyaa isa faallaa maraatummaan filadhe. Biyya hallayyaan hin jirretti horofniyyuu hallayyaadha. Qe'ee maraatuun baay'atetti fayyaatuu maraatuudha. Yaadachee maraattota keetiin fayyaadha jettee anaaf fakkaattota koo maraatuu jettee waamte. Mee maalan balleessee? Afaan kootu dide malee hattuudhaan waarriyyaa jechuu. Tasuma raawwatee galtuudhaan abbaa biyyaa jechuu. Ija kootuun sarmine malee gurraachaan adii jechuu. Arraba kootu jibbe malee hadhaa dhadhamachuu. Dhoqqeef xurii sobaa kuula haqaatti faalee fakkaattii fi bifa isaa balleessuun jibbe malee waan biraa maalan godhee kan maqaa natti baafte ulaagaa fayyummaa keetiin maraatuu na moggaafte. Yaadachee yaa ishee al tokko bineensaa al tokko namaa eenyummaan kees danuudha eenyu jedheen si waamaa. Mee maal narraa feeta maaluma siif ta'u yoon akkamsiifteedha kan garaa si ga'u of dhiisee siif jiraadhuu jireenyan gadu'a aannantuu jira jedhee siif elmuu mucha gu'a. Tarsiimoo kee diriirsuuf oliif gadi maggalu haqa fidee gurguree gabaa keetti daldalu. Abadan ulaagaan fayyummaa kee ergaan hedame kan madaala keen kufee erga maraatu jedhame. Inna naaf cilee fakkaatu erga siif jirbii ta'e qannoon jireenya keetii erga naaf hirmii ta'e. Dirree dharaa kee ganeen xurree haqaa filadhe ergati fayyaadha jedhamte ani bagan maraadhe. Eeyyee ani maraatuudha maraatu keessi nagaa. Akka laalcha keessanatti immoo bagan maraadhe bagaa. Fayyummaan ati beektu anaaf maraatummaadha. Maraatummaan ati beektu immoo anaaf fayyummaadha. Gowwummaan ati jettus ana kanaaf ogummaadha. Wanta naaf irbaata du'aa erga siin garaa si ga'e. Haqa jireenyaa dabsuun erga fayyummaa ta'e. Firummaa kee dhiiseera faallaa kee ta'uun filadhe. Fayyummaa kee sana ganee eeyyee bagan maraadhe. Xumurameera. Amajjii 15 2024 Waardiyyicha qubee fi waloo gaaddisaa margaa magaalaa Hawaasaarraa. Wow. Unbelievable. Tolaa dinqu kuni waan ajaa'ibaati abbo baga maraatte. By the way walaloon kun is so powerful. Hayyee galatoomaa. Ani Maraataa jechuun akka konseptii Oromootiin maraa ta'uudha. Waa mara taata jechaadha. Maraa ta'a. Beektaa nama waa mara ta'u. Sammuun fayyaan qabuun dhibamaadha. Maraa ta'uun garuu maraa danda'uudha. Sii galaan maraa ta'a. Akkas. Haati tante ilmi kiyya maraa ta'a siin jetteen beektu. Kanaafuu baga nu maraattee waan ani walaloo jechoota akkaataa itti fayyadamte filannoon jechootaa kan kee kuni baay'ee filosoofiidha. Kagaluu qaata galee warra taargaa quxuriin beenne malee jedha warri abbiyyoo warri isinii galee dhugumaan carraa qabda walaloon kun baay'ee diippiidha galatoomii tolaa dinquusiin jechuu barbaadan. Hayyee ulfaadha isinillee. Walaloon tana walalummaanuu tana kalaas annaaf taatee jirti. Walaluma jechuun maal jechuudha samii isinaa gaafadhu walaloo jesi jaamu hon maali nammaanu. Ana gaafatte eenyuun gaafate? Manuma guutuu gaafadhe ilaalamma nu biratti alawaada yoo jenne alawaadaa jechuurraa dhufe walaloo jechuun jechi kun maali isuma kanaa hundaa ibsaami walaluma jechuun. Okay, ani yoo carraa kun kan jalqabaa yookaan kana boodarratti deebina mee namni itti aanuu barbaaddan itti aanaa
eenyutti nu fa'aanu Profeesar. Hayyee amma sagantaa baay'ee hin qabnu Abdurrahmaan yaa dubbatu tarii goodaatti kan hafan baay'eedha. Ijoollee 15 qaba. Waa'ee ijoollee nama lama utuun hin dubbatin darbuun fedhu. Ijoolleen kun biyya Arabaa keessadha kan isaan jiranii magaalaa gara Dubaay natti fakkaata. Sumee kan jedhamtuu fi Gaaddisee kan jedhamtu ijoolleen kun kilaasii lachan baratanii jechuun muummee lachan baratanii isaan keessaa abbaa tokko yoo naa galchite yoo jiraatanii Gaaddisee yookaan Sumaayeen yoo galte baay'ee natti tola. Yoo galuu baatte dhumarratti waa'ee isaanii waa xiqqoo dubbadha. Anillee gaaffii sirraa qaba yoo inni fide Abdurrahmaaniin booda si gaafadha. Tole ayyee. Abdurrahmaan itti oo. Abdurrahmaan sagaleen hin dhaga'amu. Abdurrahmaan jechuunis barreessaa cimaadha, nama guddaadha, nama qabnu keessaa tokko. Inumaa silaa kan baratu osoo hin taane kan barsiisu garuu gadi of deebisee nama ani waan beeku jedhee baratedha. Namni kun kabaja guddaan irraa qaba. Itti fufi. Sagaleen kee jiraami?